Naarsu jirtan viidiyoon kiyya isin biraan gamoo maaliif namootaaf sheer hin goone barnoota guddaa qaba. Yogguu namni waan biraa dalagus sheer gootanii kana sheer godhuun dirqama isin irratti haa ta'uti. Hawaasni ati keessaa baate si bakka bu'uu hin danda'u. Ummata akka fedhee keessaa yoo baate atiin nama sanirraa nama addaa ta'uu ni dandeetta. Nama addaa ta'uuf yaaduun qofti gahaadha. Rabbiin gargaarsifachuun ati amantaan ati rabbi irratti qabdu gahaadha. Kanaafuu hawaasa amalli isaa akkaan hammaata irraa yoo baate irra caalaa addunyaa tanaa ta'uu ni dandeetta. Suni siifi si harka jirti rabbiin gargaarsifattee. Lafatti hin jennaan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam yoo ummata isaan keessaa bahan argine ummanni Qureeshaa takka ummanni Arabaa kuni maal turan isin fakkaate ummata dubartii akka dhalatteen awwaaluun akka gootummaatti yaadu. Ummata dhalaa yogguu qumaara taphatu dhalaa qabsiisee qumaara taphatu. Ummata hinaaffaan takka illee hin qabne bakka arge maratti dhugee jigu qullaa deemu ufirratti fincaanuu fi ufirratti waa hundayyuu gadhiisu. Ummata ghabraa akka namaatti hin yaanne akka saraatanyaati miti akka namaatti hin yaanne keessaa dhufa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Yogguu Rasuulli sallallahu alaihi wasallam ergaman sanitti irra caalaa namni Rasuula sallallahu alaihi wasallam fudhatuu didee isaan dura dhaabateetiniin wanni kun hin ta'u jedhe taajiraa fi warroota waa qaban warroota sadarkaa qabanii fi warroota khabiirran makkaa turan. Maaliifi jennaan isaan dhiitanii ummata bulchuu turan waan ta'eef yooni Rasuulli ilmi namaa hundi walqixa jedhe sallallahu alaihi wasallam gadhiitanii nama bulchuutuun hin danda'amu jedhanii waan yaadaniif. Kana qofaa miti. Ummanni Arabaa sababa Rasuulaatiin sallallahu alaihi wasallam amma addunyaan tuni murti afaan isaanii mataa gadi deebiteetiniin isaan waa gaafattu dura akka gabraatti nama namni hin bitanne ture. Eehee akka gabraatti hin bitamu. Maaliif akka gabraatti wanni hin bitamneef isaan tikseedha. Takkaahuu immoo warra re'ee tiksu waan ta'eef faayidaa hin qabanii jedhanii ummanni adaadiin akkasitti uffataa turan. Birrii isaaniitiin ummata Arabaa kana bitanii ittiin fayyadaman. Akkana ture seenaan ummata Arabaa. Garuu Rasuulli sallallahu alaihi wasallam eega dhufe booda Rabbiin seenaa kana kulli isaanii irraa jijjiire. Subhaanaka maalikal mulki sin ajaa'ibu. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam yeroo jalqaba dhufanii irratti ilmi namaa akka filaatti wal qixaa jedhe. Dimokiraasii namni jedhee amma dubbatu kana seenaa addunyaa tana bakka hunda seenaa Greek civilization Greek irraa ka'a. Greekii Awurooppaa hundayyoo kan keessa deemtu ta'e sadarkaan ilma namaa sadii. Slavery gabra abbaa lafaatii fi abbootii aangooti. Bakka hunda seenaa history qorachuu hin dandeetta. Bakka hundatti akkana ture seenaan ilma namaa. Namni bakka sadii qoodama jettee addunyaan amanaa turte. Ergama Rasuulaatiin dura akkas ture. Eega ergama Rasuulaatiin booda sallallahu alaihi wasallam ilmi namaa walqixa akka afaan filaatti jedhan. Akka afaan filatti hikma isaa ilaaleetiin filaan walqixa qacceen isaa akkanatti ilmi namaa kun walqixaa jedhan. Subhaanaka maalikal mulki. Namni hundumtuu waan kana fudhatuun itti ulfaate. Kana qofaa miti. Dubartiin faaya addunyaa tanaati. Miidhagsituu addunyaati. Hin jibbinaa jedhan. Sanbirallee ni taran. Haati ta'e koomee isii jala jannatatu jiraa jedhaniin. Subhaanaka maalikal mulki. Waan hundayyuu Rabbiin isaan gargaaree yeroo takkatti jijjiiran. Ummata ofirratti udaanuu fi fincaanuun akka sunnaatti qabatee deemu guyyatti yeroo 5 dhiqachuu waajiba keessan jedhaniin qulqullina mataa addunyaa tanaa isaan barsiisan. Subhaanaka maalikal mulki. Ilaalimee Rabbiin akka inni waan takka gara biraatti jijjiiru. Ilaalimee akka Rabbiin abbaa fedheen addunyaa takka jijjiiruu danda'u. لا إله إلا الله محمد رسول الله نتي والكتوما صدركا والكتوما equality equity democracy ونجرم هندمتو جارا كومت وجا كومت وكوفي إبا أفرتم دورا وان كان هندا قرآن كيست نفكاها ميجر علمنا ما واي كلنا أمة مسلمة برسيسو هندندو علمنا ما واي والكتوما واي حكنا ما نبرسيسو هندندو يون كان كجبا بروباغاندستي تكاهمو بيبر تايجري كوفتا إمالي nama amanee miti ilmi namaati miti bineensa mukaa wajji akkamitti akka jiraachuu dandeenyu Rasuulli sallallahu alaihi wasallam osoo nu barsiisin addunyaa kanarraa hin deemne. Ummanni Arabaa akka addunyaa kanarratti ol ta'ee mataa ol qabatu ergama Rasuulaatiin booda sallallahu alaihi wasallam waa'ee kana wayta Umar gaafa masjidul Qudsi banuudhaaf deemu erbee bakka 13 oliin ciccitteen akka malikatti gabra isaaf wanni irratti fe'atee gaalarra fe'atee gaafa masjidul Qudsi banamu itti fiiganii sahaabaan tokko gaafate ummanni si eegutu jira ati malika
biyyoota 22 olii taate akkamitti akkana dhufte jennaan nuti bar ummata xiqqaataa rabbiin sababa rasuulaatiin nu kabajee jedhee dubbatee ture sallallahu alayhi wasallam. Rasuulli sallallahu alayhi wasallam sababa isaaniitiin kabajamuun kenna. sababa isaaniitiin ummanni arabaa mataa ol qabatuun kenna. Wanni isin ajaa'ibu rasuulli sallallahu alayhi wasallam ummata isaanii qofa osoo hin ta'in addunyaa guutuun inna rabbiin wanta isaan erkatu ila thaqalayni jedheen jinnii fi insittillee isaan erkate. Haala gaarummaa madda haala gaarummaa kan ta'e kuni kutaa sadaffaa isaati. Ummanni ati keessaa baate ammalleen sitti himaa si bakka bu'uu danda'u. Yoo nama gaarii taate malaa'ikaa ol ta'uu dandeetta. Yoo nama badaa taate shayxaanaa gadi ta'uu dandeetta. Garaagarummaan ilma namaa jidduu jiru sodaa inni rabbiif qabuu fi ilaalchaaf dandeettii sammuu rabbiin isaa kenne akkaataa itti fayyadamu yeroo isaa akkaataa itti fayyadamuu fi malee hawaasni ati keessaa baate bultiin ati keessaa baate rakkini gadadoo fi akkasuma guddinni keessi bakka bu'uu danda'u. Kanaaf ija banadhu eenyu keessaa bahe eenyu keessa jira eessa deemaa jira eenyu jijjiiruu danda'a jedhi. Maaltu beeka lammiin Itoophiyaa takka addunyaa tana jijjiiruu ni danda'a osoon uf kennee kan dalagu ta'e. Wanni sammuu ilma namaa tana keessa jiru kuni waan xiqqaa isin itti fakkaatiin rabbiin ilma namaa hundaa waan takkaa wal qixxeesse sammuu tana ni kenneef. Dandeettii sammuu kanas akka inni itti fayyadamu yeroo kenneef nama yeroo isaatti fayyadame fadhaakal amru nama yeroo isaatti hin fayyadamin shayxaanaa gadi takka hubsaree gadi isa taasise. Arkuttillee jirra argaallee jirra rabbiin nu hundaa qajeelchu. Assalaamu alaykum.